Akkam jirtu? Viidiyoo kanarratti appilikeeshina Dreamsafe irratti odeeffannoo keessan dilbeessuu kan dandeessan akkamitti akka ta'e ilaalla. Ragaa keessan dilbeessuun odeeffannoon keessan eegumsa akka qabaatu taasisa. Dreamstart Labs odeeffannoon keessan bilbila tokko irra qofa akka jiraatu hin barbaadu. Bilbila keessan itti fayyadamtanii bilbila Android kamirraayyuu yeroo barbaaddanitti odeeffannoo keessan bilbila kan biraatiin ilaaluu akka dandeessan barbaada. Amma garee shaakalaarra jirra. Amma dilbeessi kan jedhu isinitti ni mul'ata miti? Akkasumas yeroon xumuraa itti dilbaa'e yoom akka ta'e ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti Bitootessa 27 2018 akka ta'e agarsiisa. Amma dilbeessuudhaaf amma dilbeessa jedhu kana tuqaa. Ammuma dilbeessaa kan jedhu filadhaa. Achi itti aanee kan jedhu filadhaa. Karaa biraatiinis dilbeessuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf walgahii hunda booda appilikeeshinichi garee keessan akka dilbeessitan isin gaafata. Nutis walgahii booda yeroo hunda akka dilbeessitan cimsinee isin jajjabeessina. Appilikeeshinichi walgahii booda akka dilbeessitan tarkaanfii fudhachuu qabdan tokko tokkoon ofiisaa isinitti hima. Haa ta'u malee garee sana keessaa baataniitti yoo ta'e yookiin walgahicha kan gaggeessitan bakka intarneetiin hin jirretti yoo ta'e ammas dilbeessuu ni dandeessu. Akkamitti? Gara fuula jalqabaatti yoo deebitan akkas gochuun kan danda'amu akkamitti akka ta'e waliin ilaaluu dandeenya. Bilbila keessan irra gareen tokko ol jiraannaan gareewwan dilbeessuu dandeessan tarreeffamanii ni argamu. Amma dilbeessi yeroo jettan garee dilbeessuu dandeessan isin filachiisa. Fakkeenyaaf garee guddinaa kan jedhu filadhaatii tole yeroo jettan kanaaf akkuma duraan gochuu dandeenya haala kanaanis garee dilbeessuu ni dandeenya. Haala kanaan Dreamsafe odeeffannoo keessaniif eegumsa godha. Viidiyoo kana waan ilaaltaniif galatoomaa.